oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tasaa Jibuutiitti taasisan. Daawwannaan Ministeerri muummee Abiy Ahmed tasa Jibuutiitti taasisan ji'oota dura erga mootummaan Jibuutii dirooniidhaan lammiilee Itoophiyaa hedduu ajjeesee booda yoo ta'u, waa'ee diroonii sanaa ilaalchisuun bulchaan Itoophiyaa pirezidaantii naannoo Affaar qabatee deemuun ibsameera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaatti waraana jabaa gaggeessaa jiru jedhame. Wayita mootummaan shaneen galteetti jechuudhaan himaa jirutti Arsii keessatti wal waraansi ulfaataan deemaa kan jiru yoo ta'u, kanaanis waboon injifannoo boonsaa galmeessuu himeera. Wal waraansa Oromiyaatti jabaate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin ABO'n bifa haarawaan qabsoo qawweetti deebi'uudhaaf akka jiru beeksise. Dhaabni siyaasaa guddaan bara 2018 Abiy Eertiraadhaa galche ONLF waliigalteen bara 2018 kabajamuu dinnaan qawwee kaasuudhaaf ni dirqamnaa jechuun kaleessaa akeekkachiise. Waraana biraa gama ABO'tiin banamuudhaaf jiru bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaatti barattoonni miliyoona 7.2 ol sababa rakkoo nageenyaatiin barnootaan ala ta'uu ministeerri barnootaa biyyattii beeksise. Wayita mootummaan Itoophiyaatti nagaa buusaa jirra nageenyi bu'eeraa jechuun dubbatutti ministeerri barnootaa mootummaa keessaa tokko ta'an immoo dubbiin kun soba jechuurratti argama. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin xayyaarri fe'umsaa Keeniyaa Soomaaliyaatti kufuun namoonni 5 lubbuu dhaban. Xayyaarri fe'umsaa kun waraanaaf waan barbaachisu geessee osoo deebi'aa jiru akka kufees gabaafameera. Bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa simbiraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tasaa Jibuutiitti taasisan. Daawwannaan Ministeerri muummee Abiy tasa Jibuutiitti amma taasisan kun ji'oota dura erga mootummaan Jibuutii dirooniidhaan lammiilee Itoophiyaa hedduu ajjeesee booda yoo ta'u, waa'ee diroonii sanaa ilaalchisuun pirezidaantii naannoo Affaar qabatee bulchaan Itoophiyaa Jibuutii akka deemes ibsameera. Bulchaan Itoophiyaa daawwannaa Jibuutiitti taasisan kanaan pirezidaantii Jibuutii waliin wal arguun marii bal'aa akka godhaniis ibsame. Daawwannaan kun guyyaa kaleessaa sa'aatii 24f qofa akka ta'e kan ibsame yoo ta'u, miidiyaalee mootummaa Itoophiyaa dabalatee waajjirri ministeera muummee Abiy daawwannaa kanarratti haga ammaatti homaa hin jenne. Ministeerri muummee Abiy imala Jibuutiitti godhan kana itti qophaa'anii osoo hin taane tasa imala godhan akka ta'es ibsame. Guyyaa tokko dura naannoo Affaar deemanii achitti hojiilee misoomaa hojjetaman daawwatanii kan turan Abiy Ahmed galgala dheengaddaa immoo achuma naannoo Affaaritti hawaasa musliimaa waliin sagantaa ifxaaraa qophaa'e irratti hirmaatanii turan. Kaleessa immoo akkuma naannoo Affaar deeme sana haala fakkaatuun achumaan Jibuutii gahaniiru. Ministeerri muummee Abiy imala isaan Jibuutiitti taasisan kanarraa akka mul'atutti xiyyaarri isaan ittiin imalanuu xiyyaara Itoophiyaati miti. Xiyyaarichi kan Jibuutii ture. Imala isaanii Jibuutii kanaan qondaaltota olaanoo mootummaa Itoophiyaa keessumaa kan naannoo Affaarii fi naannoo Somaalee qabatanii deeman Abiy Ahmed namoota akka pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafee kan Affaar ammoo Awwal Arba akkasumas ammoo hoogganaa maallaqa Itoophiyaa Ahmad Shidee qabatanii achi deeman. Bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed wayita Jibuutii gaan muumicha ministeeraa Jibuutiitiinis simataman. Yeroo ammaa umriidhaanis deemanii dhukkubsatanii kan jiran pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Geelleen Abiyyillee simachuu hin dandeenye. Imala Abiy ilaalchisuun Umar Geelleen ergaa dabarseen ministeerri muummee Abiy daawwannaa hojii Jibuutiitti taasisee waliinis mari'anneerraa jedhan. Daawwannaan kun bu'uura hariiroo michoomaa fi tumsa biyyoota lamaaniitii fi uummattoota obbolaa lamaaniitii kan jedhan Umar Geelleen firaaf ollaa diinagdee dabalataa waliin cimsuu keessaa imalli kun akka ta'e hubachiise. Umar Geelleen daawwannaa kanaan cinaatti pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Geellee sagantaa ifxaaraa guddaa akka qopheessanii fi Abiyyis akka irratti hirmaate barreessaniiru. Mariin kaleessaa sun walta'iinsaa fi piroojektota biyyoota lamaanii
lamaanii jidduutti adeemsifamaa jiran hunda irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u sagantaalee tumsaa tarsimoo damee misoomaa itti fufiinsa qabu hunda hammate hojiirra oolchuudhaaf karaalee sochii cimaa ittiin hojjetan irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jedhan. Pirezidaantii Ismaa'eel Umar Geellee Abiyyi Jibuutii galuu ilaalchisuun ergaa dabarsaniin mariin kun haala Soomaaliyaa, Suudaanii fi Suudaan kibbaa dabalatee dhimmoota gurguddoo naannoo irratti xiyyeeffateeras jedhan Ismaa'eel Umar Geellee. Pirezidaantiin Jibuutii Abiyyi simachuudhaan haala kanaan imala isaanii ilaalchisu yoo barreessan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed haga ammaa homaa hin barreessine. Inumaa bulchaan Itoophiyaa barreessuun hafu. Ministeera Muummee Abiyyi jala kan hin hafne tajaajilli oduu Itoophiyaatis haga ammaatti homaa hin barreessine. Bulchaan Itoophiyaa daawwannaan isaanii kun sababoota hedduudhaan ta'uu akka danda'u ibsameera. Daawwannaan isaa jalqaba irratti waa'ee haleellaa diroonii Jibuutiin ji'oota dura raawwattee walqabataa jedhame. Ji'a lamaan akka irraa haleellaa diroonii jabaa Jibuutiin daangaa Itoophiyaa cabsitee raawwatteen hedduun namoota ajjeefamuu isin biraan geenyee turre. Gurraandhala dabre mootummaan Jibuutii haleellaa diroonii Itoophiyaa naannoo Affaar irratti raawwateen yoo xiqqaate namoota nagaa 9 ajjeesuun 10 ol madeessee ture. Namoonni yeroo sana ajjeefaman hundi uummata qonnaan bulaa naannoo Affaar turan. Haleellaa kanaan irra caalaatti dubartootaaf daa'imman akka miidhaman AGM isin biraan ga'uun ni yaadatama. Haa ta'u malee ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Jibuutii wayita sana deebii kenneen haleellaa sana raawwatamuu amanee daangaa Itoophiyaa keessatti osoo hin taane garuu haleellichi daangaa keenya keessatti shororkeessitoota irratti raawwatame jechuun haalee ture. Haleellaa gara jabinaan guutame sana mootummaan Itoophiyaa haga aduu har'aatti homaa hin jenne. Haleellaan sun raawwatames mootummaan Jibuutiitii fi Itoophiyaa wal arganii hin beekan turan. Yeroo duraatiif haleellaa sana booda ministeerri muummee Abiy Ahmed Jibuutii deemuun kaleessa Ismaa'eel Umar Geellee waliin wal arguu isaaniiti. Dhimma haleellaa sana irratti guyyaa kaleessa bulchaan Itoophiyaa Ismaa'eel Umar Geellee waliin marii godhuu akka hin oolleetu shakkamam. Kanaaf immoo asxaa guddaan pirezidaantii naannoo Affaar fudhatee deemuu isaati. Oduu itti aanuun waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaatti waraana jabaa gaggeessaa jiru jedhame. Wayita mootummaan shaneen galteetti jechuudhaan himaa jirutti Arsii keessatti wal waraansi ulfaataan deemaa kan jiru yoo ta'u, kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa galmeessuu hime. Waggoottan torban dabree mootummaa faana lola gaggeessaa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo lola isaa jabeessee itti fufuu miidiyaa waraanicha faana hariiroo qabu gabaasuu irratti argamam. Wayita mootummaan irra deddeebi'iin waraanni bilisummaa Oromoo harka kennateera, kaan isaanii ajjeefameera jechuun gabaasutti waraanni ulfaataan Arsii bakkoota garagaraatti deemaa akka jiru maddeen oduu waraana bilisummaa Oromoo ibsu irratti argamu. Haaluma kanaan bitootessa 22 godina Arsii bahaa aanaa Jajuu ganda Gurree jedhamu keessatti lolli cimaan akka ture maddeen oduu waboo mirkaneessaniiru. Akka maddeen waboo jedhanitti lolli yeroo dheeraadhaaf bakkichaa turuus tibbana maqaa sakattaa waboo jedhuun raayyaan ittisa biyyaa bifa haaraan naannoo sanatti bobbaafamee sakattaa gaggeessaa jira jedhu maddeen waboom. Raayyaa ittisa biyyaa maqaa sakattaa waboo jedhuun bobba'e kanarratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalee isaa guyyaa 2 dura fudhateen yoo xiqqaate loltoota mootummaarraa 10 ajjeesuun 10 ammoo akka madeessee fi 2 immoo meeshaa waraanaa waliin akka harka kennatan gabaafame. Gama meeshaa waraanaatiin qawwee AKM 3 meeshaalee boodatti hafoo 5 fi raashiin duyda raayyaa ittisa biyyaarraa hiikkachuu waraanni bilisummaa Oromoo akka ibse maddeen oduu waboo ibsuu irratti argamu. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii lixaa keessattis qaamoota lamaan jidduutti lolli cimaan gaggeeffamaa jira jedhame. Godina Arsii lixaa aanaa Heeban ganda Dagaagaa keessatti bitootessa 22 waraana tureen waboon injifannoo akka argate ibseera. Maddeen oduu waboo loltoota mootummaa hedduu akka ajjeesan himanis gama raayyaa ittisa biyyaatii garuu oduun kun hin mirkanoofne. Waraanni kun gama lixa Oromiyaatiinis jabaatee itti fufuu maddeen waboo ibsuu itti fufaniiru. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbii bakka addaa Soodduu jedhamutti lola cimaa ture loltoonni mootummaa hedduun harka kennachuutu gabaafame. Oromiyaa bakkoota garagaraatti wal waraansi deemaa akka jiru raayyaan ittisa biyyaa gama isaatiinis ibsuu irratti argamam. Raayyaan ittisa biyyaa bakkoota hedduutti garee shanee karaa nagaatiin galuu didda irratti tarkaanfii fudhachaa jirra
jechuun ibsam. Ta'us ammoo raayyaan ittisa biyyaa lola amma Arsii keessatti baname kana ilaalchisee haga ammaatti homaa hin jenne. Wal waraansi Oromiyaa keessa jiru kun dhaabbatee karaa nagaatiin rakkoon jiru akka furamu dhaabbileen idil addunyaatii fi uummanni Oromoo gaafachaa turaniiru. Wal waraansa Oromiyaa kana dhaabuudhaaf waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan yeroo lama Taanzaaniyaatti mari'atanii mariin isaanii osoo hin milkaa'in hafuunis kan yaadatamudha. Oduu biraatiin ABO'n bifa haarawaan qabsoo qawweetti deebi'uudhaaf akka jiru beeksise. Dhaabni siyaasaa guddaan bara 2018 Abiyyi Eertiraa irraa galche ONLF waliigalteen bara 2018 sun kabajamuu dhabnaan qawwee kaasuudhaaf dirqamnaa jechuun akeekkachiiseera. Addi bilisummaa biyyaalessa Ogaadeen mootummaan federaalaa Itoophiyaa hayyama naannoo Somaalee malee qabeenya uumamaa naannoo Somaalee fayyadamaa jira jechuun himateera. Saamiinsi naannoo Somaalee itti fufuun immoo tasgabbii dhabuu akka fiduu fi waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteeffame diiguu akka danda'u akeekkachiise ONLF. Waliigalteen Abiyyi amma waliin mallatteessine diigameera jechuun ji'oota dura kan ibse ONLF kaleessa immoo itti aanaan isaa wayita haasawa godhu waliigalteen kun diigamuu akka danda'u hubachiise. Dubbi himaan ONLF Abdiqaadir Hassan yeroo baay'ee maqaan isaanii akka qoosaatti Adan Hirmoogee jedhamuudhaan beekamu gaaffiif deebii Abdi Jaliil Show waliin taasisaniin dhukaasa dhaabuun bara 2018 mootummaa waliigalame ONLF fi mootummaan naannoo Somaalee waliin ta'uun mirga isaanii akka kabachiisan hayyamuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu ibsan. Haa ta'u malee bulchiinsi naannoo Somaalee pirezidaantii Mustafee Umariin durfamu mootummaa federaalaatiif bakka bu'uun hojjechaa jira jechuun himate. Dubbi himaan ONLF jechuun isaanii naannichi akka saamamu Mustafeetu godhaa jira, inni Abiyyiif ergamee asitti hojjechaa jira jechuun himatan. Itti dabaluudhaanis mootummaan naannoo Somaalee uummata Somaalee Itoophiyaa tokkoomsuu akka dide kan himan dubbi himaan ONLF kun ONLF uummata Somaaleetii fi mootummaa naannoo Somaalee waliin ta'uun rakkoo naannoo Somaalee keessa jiru mootummaa federaalaa gaafachuu irratti gamtaa tokko yaadee tures jedhanna. Yeroo hidhannoo keenya lafa keenyu kaayyoon keenya inni jalqabaa mootummaa naannichaa yookaan mootummaa naannoo Somaalee bulchuu waliin ta'uun mirga keenya barbaaduu ture jedhanna. Mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuudhaaf harka akka hin kennine kan ibse ONLF rakkoo amma dura tureef dhiifama gooneerra garuu gara laafinni sun fudhatama dhabee amma immoo sadarkaa miidhamuurra geenyeerraa jedha Hirmoogeen. Waliigalteen nagaa bara 2018 fashalaa'uu isaa ilaalcha keessa galchuun jalqaba irratti hidhannoo hiikkachuun dogoggora ta'uu yeroo gaafataman Hirmoogeen yoo haalli waliigaltee sana cabsuu itti fufee gaggeeffame ammas meeshaa waraanaa fudhachuu irraa duubatti akka hin jenne dubbataniiru. ONLF dantaa uummata isaatiif jecha ammas qawwee kaasuudhaaf akka dirqamu himan. Dubbi himaan dhaaba ABO yookaan ONLF waggoota 6 darban keessatti nagaa nuti buufneen alatti guddinni siyaasaa yookaan hawaas diinagdee dhugaan tokko hin jiru jechuun itti dabaluun dubbatanii Hirmoogeen pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafee Umar ammoo bulchiinsi isaanii naannicha keessatti guddina galmeesseera jechuun waan isaan dubbachaa turanis kuffisaniiru. Homaa takka Mustafeen naannoo Somaaleetti hin hojjenne guddinni inni mul'isees hin jiru jedhanna Hirmoogeen. Yeroo ammaa himannaan ONLF kun kan dhaga'ame walga'ii qondaaltonni olaanoo naannoo Somaaleetii fi dhaabbanni anniisa Chaayinaa Poolii GCL kan qorannoo boba'aatii fi gaazii Ogaadeen keessatti hirmaatu taasisan hordofeeti. Naannoon Somaaleetii fi warri Chaayinaa Poolii GCI jedhaman akkamiin gaaziin Ogaadeen keessa jiru kun gama bahuutti jijjiiramu akka qabu irratti marii akka godhan ibsamee ture. ONLF walga'ii jara lamaanii saamicha qabeenyaa jechuudhaan balaaleffachuun dhaabbaticha hayyama uummata Somaalee malee yoo achi keessa seenee hojii itti fufe rakkoo jabaan akka isa mudatu akeekkachiiseera. Oduu itti aanu. Itoophiyaatti barattoonni miliyoona 7.2 ol sababa rakkoo nageenyaatiin barnootaan ala ta'uu ministeerri barnootaa biyyattii beeksise. Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa naannoo adda addaatti uumameen barattoonni miliyoona 7.2 ol ta'an gara barnoota isaaniitti akka hin deebine ministeerri barnootaa biyyattii Profeesar Biraanuu Naggaa himaniiru. Profeesar Biraanuun kana kan ibsan waltajjiin sosochii barnootaa naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti gaggeeffamaa jiru irratti ture. Waltajjii kana irratti pirezidaantii
pirezidaantii naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa dabalatee qondaaltonni olaanoo mootummaatii fi qooda fudhattoonni argamaniiru. Ministeerichi haasawaa waltajjii sanarratti taasisaniin Itoophiyaa naannolee tokko tokkotti rakkoo nageenyaa mudateen barattoonni miliyoona 7.2 ol ta'an gara mana barumsaatti akka hin deebine hubachiisan. Walitti bu'iinsi hiree gara fuula duraa daa'immaniitii fi dargaggoota kan gufachiisu waan ta'eef furmaanni hatattamaan kennamu akka qabus cimsanii gaafatan. Pirezidaantii naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa gama isaaniitiin qooda fudhattoonni miidhaa hamaa damee barnoota naannichaarra gahe qolachuun haala baruu fi barsiisuu duraan turetti deebisuudhaaf tumsa gochuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Naannichatti bara barnootaa kana barattoota miliyoona 7 galmeessuudhaan barsiisuudhaaf karoorri jiraatus rakkoo nageenyaa naannichaatiin wal qabatee barattoonni miliyoona 2.8 qofa galmaa'uu ibsaniiru. Rakkoo kana furuudhaaf bara barnootaa kana keessatti galmee al-idilee marsaa lamaatiin gaggeeffameen barattoonni 76,000 qofa galmaa'uu isaanis ibsaniiru. Naannoo Amaaraa keessatti gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jettee of waamtu barattoonni mana barnootaa yoo deeman ni ajjeesu. Mootummaan Itoophiyaa biyyattiitti nagaan bu'aa jira jechuun wayitaa dubbachaa jirutti mootummaa Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'an immoo ministeerri barnootaa biyyattii sababa rakkoo nageenyaatiin barattoonni miliyoona 7 ol barnootaan ala ta'uu ibsuu irratti argamam. Oduu teenya xumuraatiin xayyaarri fe'umsaa Keeniyaa Soomaaliyaatti kufuun namoonni 5 lubbuu dhaban. Xayyaarri fe'umsaa kun waraanaaf waan barbaachisu geessee osoo deebi'aa jiru akka kufees gabaafame. Xayyaarri fe'umsaa qabeenyummaan isaa Keeniyaa ta'e Soomaaliyaa naannoo Juubaa magaalaa Dhooblee irraa osoo deebi'aa jiru kufee caccabuun lubbuun namoota 5 dabruun mirkanaa'eera. Abbaan taayitaa siviil aaviyeeshinii Soomaaliyaa SCCAN akka ibsetti sanbata dabre sa'aatii biyya keessaa naannoo sa'aatii 5:43 tti xiyyaarri kun humnoota gamtaa Afrikaatiif dhiyeessii geessee osoo deebi'aa jiru kufe. Ibsa dilbata kaleessaa baaseen SCCAN balaan kun kibba dhiha Moqaadishoo irraa gara kiloomeetira 24 fagaattee bakka argamtutti akka mudates mirkaneesseera. Namoonni 5 xayyaara kana keessa turan hundi isaanii haala nama gaddisiisuun lubbuu isaanii dhabaniiru kan jedhe SCCAN balalliin kun Dhooblee irraa ka'ee gara buufata xiyyaaraa idil addunyaa Adana Adeetti deemaa wayitaa turetti mudates jedha ibsichi. Namoonni du'an lammii biyya kamii akka ta'an battalumatti ifa hin goone. Abbaan taayitaa siviil aaviyeeshinii Soomaaliyaa gabaasni jalqabaa dilbata kaleessaa bahe akka agarsiisutti yoo xiqqaate lammiileen Keeniyaa 4 xiyyaaricha keessa turan. Xiyyaarri kun dhiyeessiiwwan garaagaraa waraana Keeniyaa Dhooblee keessatti argamaniif akka geesses ibsameera. Maddi Moqaadishoo irraa ta'e naashinaalitti akka himetti xiyyaarri fe'umsaa kun sanbata dabre Dhooblee keessa osoo jiru rakkoon teeknikaa mudateera. Garuu gabaasni haaromni Somaaliilaand Standard baase akka jedhutti rakkoon kun furameera jechuun gabaase. SCCAN balaa kana ilaalchisee odeeffannoo dabalataa akkuma argateen ummataaf akka kennu kan ibse yoo ta'u sababa balaa kana adda baasuufis mootummaa waliin qorannoo akka taasisaa jiru abbaan taayitaa siviil aaviyeeshinii Soomaaliyaa hubachiiseera. Yeroo gaarii.